ummatuma arsii kanatu ummata hamaadha. Waan lama irratti ummata hamaadha. Akkuma Mallas Zeenaawwii jedhe batalayyi baaleenna arsii jedhe ni yaadattu yoo ta'e waan lama irratti ummata kana hin dandeessu ummata hamaadha. Tokkoffaa waa'ee amantiitiin itti kottu. Yoo barbaadde Minilikiin fakkaadhu itti kottuutii bishaan cuuphii ol baasii kirrii mormatti hidhiitii ati ortodoksiidha jedhe arsiin kana hin dhaga'u. Yoo barbaadde Hayilee Sillaasee ta'e itti kottuutii hafuura waaqayyooti ati pheenxeedha jedhiin arsiin kana hin dhaga'u. Inni lammaffaa immoo gara sabummaatiin itti kottu. Mataan gadi qabachiisa jechuurra arsii mataan si dhabamsiisaatu dhiyaata. Arsii maqaa mataa gadi qabachiisuurra mataa si balleessutu irra siif dhiyaata. Maaliif beektaa? Ummata kanatu maal jedhu yeroo baay'ee maqaan nu baduurra jedhu mataan nu baduu filannaa jedhu. Mukti qabrii jirarraa biqilu baala muka sanaarraa illee seenaan ummata kanaa barraa malee ummanni kun lafarraa seenaan isaan dagatamu. Warroonni tokko tokko jiru arsiidhaa dhalachuu malee kan maalummaa arsii hin beekne. Arsii yeroo jennu sikkoof mandoo qofaa miti. Waan Oromoo hundaa walitti hidhu waan baay'ee qabu. Waan Itoophiyaadhaa walitti hidhu waan baay'ee qabu. Waan addunyaadhaa walitti hidhu waan baay'ee qabu. Kanatu diina jaraa irriba dhowwa. Kanatu warra gaafa duraa jarri gara laafummaadhaan ofitti galchan amma deebi'ee godaannisa seenaatti ta'aa jira.